Akkam jirtu wayyaa nageenya kiyyaa balali'ee sinaa dhaqqabu isiniin jedha. Har'a ganaman viidiyoo obsaa tokkon arge. Namni imbaaksina godhee nama sabboonaa tokkotti imbaaksina godhee Itoophiyaan kaawunsileet kan Minisootaa jiru poost godhee obsaa Dr. Obsaa jechuudha. Dr. Obsaa warra wajji guddanne warra wal beeknu jechuudha. Zabana daargee wal beekna. Anyway, yaada isa irraa waa dubbadhan jedhee bahe. Sababaan isaa wanni kun yeroo baay'eef sammuu kiyya keessa ture. Darbeellee yoo laaltanii yoo dhageetan ta'anii maqaa namatti baasuurraa of xiqqeessaa of dhaabaa isiniin jedha. Kaawuntar waan hammam akka daameejii qabu haa laallu jechuudha. I guess akka viidiyoon akka obsaan dubbatetti obsaan uummanni dhaabni hiika warra Itoophiyaa kun jedhu uummata sanyiin duguugaa irra gahee fi gargaarsa barbaannaaf waamicha nu godhanii jedha. Waamicha kanarratti argamee jedhe. Garuu Itoophiyaan kaawunsileet Minisootaa jiru sun ammoo argitan ta'a maal jedhee baasanii warri ka baasanii walgahii uummata walgahii akka ofii qopheessanitti baasanii jedhan. Mi'i walgahii kana iyyuu warrummaan qopheesse iyyuu haa jennu. It is not a problem. Ani waan argee tokko keessaa kan asii achiin jedhaa jiran of oolchaa because yaada hedduutu mataa kiyya keessatti walitti natti dhufaa jira. Waa'ee walgahii tokko irratti namni tokko yoo affeerame ni dhaqamoo dhaquu hin qabu because obsaan achi keessatti waa hedduu dubbatee jira si galee walgahii kamirratti akka affeeramee walgahii hin dhaqee. Kaawunsileetiin sun ammoo maaf poost godhe mee warri daawwanna asirratti bakka kanarratti naaf daawwadha. Gaafa mana hakimaa dhaqnu doktora itti amannee dhaqna yookiin ammoo looyera tokko keezii nu dhaabbadhaa jedhuun isa itti amannee itti kennine. Ofiillee itti amannee ofiillee itti himuuf moo isaan deemuufi? Wanti kana kaasuuf yeroo baay'ee Oromoo keessa waan hin argee cimcimtaa dubbii kijibaatiin deemu wal shakkisiisu ibaluu bara achitti argee bara ibaluu wajjin suura tokko achi argee jira kanaafuu ibaluu bakki inni jiru hin beekamu. Fakkeenyaaf ani yeroo baay'ee waan akkana waan dhaga'uuf kiyyallee waan dhaga'uuf kana maallee waan dhaga'uuf hin dubbadhaa jira. Fakkeenyaaf mallee deebi'ee waa'ee obsaa wajjin nuti haasofnee jirra. Obsaan kan dubbachuu dhabee fi barii obsaan shakkii qabaa jedhanii achi isallee wajjin haasofnee jirra. Kiyyallee I'm pretty sure gaa'ee waa'ee mammaa resolution akkana seenaan bir waan deeggartee. Goobana caalu sabboona dubbata garuu hojiin isaa ammoo hojii ganda keessaati hojii gantuuti. Namni keenya ammoo gargar baasuu hin dandeenye bakka sanatti. Si galee goobana caalu sabboonummaa hojii sabboonummaa dubbataatiin garuu afaanii sabboonummaa dubbataa keessaan hojiin inni godhu ammoo hojii nama qoodee jedhu. So kanaafiyyuu otoo obsaan iyyuu walgahii dhaqe waamamee jedhe obsaan eeganuu ama nu bulchaa nu bakka bu'a jennee achi kenne. Maaliif suuraa tokkoon walgahii tokko dhaqe maaf eenyummaa isaa laalle jenna because anillee waan godhuu deemuu fi otoo walgahii akkasiisan yaamame dhaquu hin dhaqamoo hin dhaqu. Bari yogguu bulchaa ta'an bulchaa dhaabaa ta'ee bulchaa masgiidaa ta'ee bulchaa biyyattii guutuu tokko ta'ee waan tokkotu jira beektane sirbaaf dhaqanii morman dhoffatanii jedhan. Lammata irratti ammoo abjuu sodaatanii fi hirriba malee hin bulanii jedhan. Takka maqaa sodaanneetiin jennamoo lakki maqaan sun waan fe'etti haa ta'u dalagaan keenyaa mul'atudha. So wannan har'as bahee fi dalagaa keenyaan nu madaaluu qabdan immoo oduu ganda keenyaa keessaa guurtanii tiini shakkii namarratti gootan. Waan nagahaa jiruuf kijiboo kan kullee waan dubbadhaa jiruuf si galee oduu ganda keessaa guuranii otoo amanam tokko maqaa itti baastan. Hayyee namcaan kun sabboonaadha amma fakkeenyaaf torbee wayiin dura waa'ee masii dubbadhee ture masarat dhaabaa. Masarat dhaabaa olola oofaa turan. Waan hin amanuu fi because dalagaan isii san fakkeessuu hin dubbadhee jedhe maali hayyee mucayyoon osoo aartee gamtokkee piipitti galtee opiidoo taate maal taatan
Maal gootanii maal taatan? Maal tokko godhuu hin dandeettan. Waan tokko godhuu hin dandeenyu. Sammuu isaattu namaan deemee jira. Kan garaaf bitame, kan jiraatee bitame sammuu isaattu deemaa jira. Garuu gochi nu goonu maqaan nama balleessinu qubni namatti qabnu nama hammeessaa deema. Waan hamaadha. Irratti qabxii kan dubbachuun barbaada. Kaawunsileet Itoophiyaan maaf achi kaa'ee jedhe waa'ee obsaa sana. Mee ilaala wal amantummaan keenya hagam jabduudha mee. Har'a obsaan seenaan sabboontuudha. Boru ammoo gantuudha. No akkas ta'uu hin qabu nama keenya arrabsuu hin qabnu. Nama keenya suuraa tokkoon eenyummaa isaa koshin ta'uu hin qabu because baay'ee waan hamaadha. Namni sodaata. Namni as bahee dubbatu sodaata. Maa hojjettan har'a nama faarsanii bahu nama abaaran. I don't know maa gootee Oromoon ganama nama faarsii galgala nama abaara akkas ta'uu hin qabnu. Because yoo akkas taanee jennee dadhabnee of shakkinee sodaadhaan bulchuu hin dandeenyu. Yoo bulchina taate yoo natti amantane ani isin bakka bu'a jettanii mallaqa natti kennitan hanga yeroon kee dhufee filamutti yookiin ammoo walgahiin taa'ee qo'atamee seeraan balleessaadhaan yoo dhufe malee oduu ganda keessaatiin quba namatti qabuun quba walitti qabuun absolutely damaging dha. Absolutely hamilee namaatiif illee hamaadha. Akkasirraa of qusadha. Yeroo baay'ee akkasii gadi nama keenya otuma wanta akka abbaan hin godhin maqaa namatti baasan. Gaafa kaa inni illee hamilee kutee keessaa bahee jedha. Sun psychologically damage godha. Uummata Oromoo ammoo yeroo baay'ee akkuma dubbadhu rakkoon gantuun nu keessa jira. Gantuu yeroo baay'ee ani gantuu ittiin dubbattu. Gantuu yeroo baay'ee waa'ee gantuun faarsitu. Sabboonummaa faarsiti. Ani kan ofii kiyyaan argee jedhe. OPDO Minisoota waggaa 27 sabboonaa ofiin ta'aa ture. Qabeenyaa OPDO natti himtetu jira gaafa biyyatti galee jenne jechuudha. Namichi kun bara waggaa 27 nu hojii dalagaa ture naan jedhe. So gantuun akkasi. Gantuun waan dhugaa hin dubbattu fakkeessituudha. Namni keenya gargar sana beektuu qabdanii. Maal godhuu qabdanii bakka jedhu irratti ilaala. Maaf bakka kana deebi'ee dubbachuu barbaada. Yeroo baay'ee hin dhagaa hama beektanii. Ibalullee baree suuraa kana agartee suuraa tokko bare suuraa tokkittitu eenyummaa kan kee koshinii keessa si kaa'ama. Sabboonummaa Oromummaa tokko bitatee tokko kattiin dhalatee jira. Sabboonummaa kana ajaa'ibee jedhu eenyutu isiin Oromoodhaa inni Oromoo miti ka jedhu. Oromummaan bare ilaalcha akkuma naaftanyummaan ilaalcha malee tokko sabboonaa ta'ee faarsee fi leencummaa kan nu dhibee jedhe beektan si galee wanta akka hin dalagu. Sa'aatii tokko jiruu isaarraa fuudhee Oromoof hin kennu. Doolaara takka fuudhee hin kennu. Garuu as taa'ee nama biraatitti quba qabee jedha. As taa'ee seenaan barka hin dubbannee fi waatu jira beekta seenaa dhiyeenya gara gartanii ebaluun dhiyeenya kana bara hin dubbatu. Shakkii akkasiirraa dhiisuu qabna. Namni dalagaan isaa mul'isuu qaba. Because akkuma amma laala Itoophiyaan kaawunsileetii walgahii jarri yaamne otoo jarri yaamteellee ana akka ilaalcha kiyyatti obsaan otoo akka kiyyaatti difeensiin isaa otuma walgahii sana iyyuu dhaqee obsaan dura bu'aa Oromoo koominiitiiti. Yoo inni balleessaa qabaatee boordii warraattu gaafatee jira. Obsaani ganda deemtu tanaantu kan as deemee as hin deemne jechuu qaba. Ani dhaabaan deema. Dhaabi kiyya kana keessatti ji'atan jahan dabre kana keessatti gara nama miiliyoona tokkotu dhufee dhaaba kana laalee websaayitii keenya viizit godhe. Ijoollee 100 meeqatu websaayitii keenya ollaa irratti baalantiir godhee jira. Birrii doolaara 100 meeqatu irratti bahee jira. Halkanii guyyaan dalagaa jira. So gardeemtuun tokko miidiyaa irratti yookiin feesbuuk irratti baay'ee tokko jedhan eenyummaan namaa shakkamuu hin qabu. Dalagaan namaa haa mul'isu. Maafadhu waa'ee obsaa irra dubbadha because carraa obsaan banii kana fayyadameetiin namni keenya ilaaluun barbaadee jira. Because ijoollee asitti dhalatte namni keenya konteeksii ijoolleen dargaggoon illee pireeshuu ijoolleen keenya biyya dhalatte yaaddanii waan beekuuf nam tokko shakkuun duratti hojii isaa ilaalaa jedha. Hojiin isaa maamilisa afaan isaati miti because afaan eenyuyyuu dubbata. Maaf akka jedhee miti maak biraa kan dhaga'ee jedhee waan an dubbatu osoo hin ta'in waan an godhu laalee jedha. Waan an dubbadhu osoo hin ta'in waan an godhu laalee jedha. So kanaafuu yaa ilmaan Oromoo kan isin gorsee jiru. Nam tokko maqaa yoo itti baasnee arrabsinee jenne. Nam tokko yoo hamilee kunnee jenne yookiin gadda goobanee gala akkuma namootii garii jechuu agartan kana. Yookiin immoo abdiin kuteetiin inuma ani Oromoof yaadaa ture Oromoon hattuunaan jette jedhee ofirraa bahee jira. Sun ammoo Oromoodhaaf bu'aa hin baasu. Goobanni nama keessa jira. Ka afaan dammaa dubbatu kana.
Ani ijoollee meeqan argee ani nuuf fiigee ijoollee meeqan argee jedhee ganda keessa deemanii ijoollee xixiqqoo lafaa dhuftu shakkii galchanii hamaanii danqaa ofitti taanee Oromoon wal dhiibuu otoo hin ta'in wal harkisuu irratti baatee jette. Wannan na gammachiisee amma shawuu kalee galgala akka dhiiroo fa'aa irratti argee jedhe mannoonni amantaa keenya dubbataa jiru. Yaala politikaa paartiin dubbataa jiru amma dubbataa jiru. That is falli dhufuuf deemaa jira. Biyyattiin guutuun raafamtee jirti. Namni keenya qalamaa bineensa nyaatamaa jira. Bakka Oromiyaa mara keessatti. Akkuma amma Sheek Naasir dubbatee jedhee si galee iyyinee dadhabne. Iyyitanii dadhabdanidha. Kanaafiyyuu maal godhuu qabna? Maal godhuu qabna natti tattaara. Iyyuu qofa otoo hin ta'in haasawuu sooshaal miidiyaa irratti it is absolutely importantidha. Ijoolleen Twitter irratti kaampeen godhaa turte suni amazing job. Sooshaal miidiyaa irratti haasaa baatan bareedaadha. Garuu dalagaan keenya achi dabruu qaba. Kanaaf yeroo baay'ee ijaaramis keessatti dubbadhee jira. Torbee dabre kana reflectionaaf walga'ii akka ollaa keessatti goonee turre. Ollaa ka gumaachee jedhe nama kumaa oli birrii guddoon ka gumaachee jedhe maaf waan nu amantaniif nullee akkasuma jenneetiin gumaacha kanarratti mallaqa argannisanii fuune kanneen hangamitu hojii kanaa bahee kan bahee keessaa hangamitu bu'aa irra oolee jira. Bu'aan sun ammoo doolaara sanii wal madaala. Lakki yoo waliin madaalle ammoo bara 2021 maal godhuu qabna? Warra nu hayar goonee qaxarrillee finneetiin akka gaafatan goonee jirne. Because it is very important if I have someone. Garuu yoo isinitti hin hirmaanne walga'ii san irratti yoo waamamtanii yeroo afurtu ergamee jedhe imeeliin sun. Teksiillee ergamee jira. Yoo walga'ii san irratti hin hirmaatin yoo ta'e har'a ammoo deebisanii gaafachuu mirga qabdanii? Hin qabdan mirga. Because gaafa nu qophoofnee sa'aatii keenya fudhannee hudii paarpoointii qopheessinee carraa bannee keessumaa waamnee jedhee deebinee noo. Kuwwan ammoo watakka kee hin goone ganda taa'eetiin bari mallaqa akkanaa guutuu fuutee mallaquma isin kennitanii fi meeqatu naafeetiin du'aa jira. Meeqatu naafeetiin dalagaa Oromoo waaqsi jiraa otoo hin ta'in akkamitti seenaa caccabsaa akkamitti eenyuun eba aangoorraa buusaa hangam ture Jawaar irra kagaa ture. Oromoo waan dhugaa dubbannu. Yeroo kana keessatti Oromoon kaabaa kibbaa baaf dhibba qixa gubataa jirti. Kuwwan si galee sodaatii manatti galee akka hin duuneef afaan qabee kuwwan ammoo lakki du'aa jira jedhee haa dubbateetiin haa baddu malee si galee Oromoon gubatiinsi Oromiyaa guutuudha. Oromiyaa bira dabreetii Itoophiyaa fi gaanfa Afrikaa gubataa jirti. Yoo falli ka dhufu taate impaayera dulloomtuu saniitii fi barana dhufee jedha. Maaliif qixa waan gubataa jirruuf qixa waan bilchaachuu dhabee kitaaba kiyya ka otoon bahin hedduutti hafee jiru waggaa lamaan dura 2019 ka bixee jedhee rakkoon Oromoo tokko ta'e kan hin dubbadhe keessa maal isinitti fakkaate gaafa kuni bilchaatu kuni dheedhiidha. Gaafa kun bilchaatu ammoo kuni gubatee jira keessaa darbee jira ka bilchaa ammas dhufee jira. Jenereeshinii haarawaa ammoo dheedhiidha. Wal bira bilchaachuu hin dandeenye. Sun maal godhan sitti fakkaate ka bilchaate gubateetiin keessaa bahee jira. Because dhiibee umriin isaa itti jaareetiin keessaa dadhabee bahee jira. Dadhabeetiin bahee. Kunniin ammoo information gadaa waan hin qabnee fi hawwii ni qabanii enerjii ni qabanii jechuudha. Fakkiidhaaf amma hiriira badheen gaddaa goonee ilaalle jenna. Ji'a afuriif Oromoon halkanii guyyaa jimaata hiriira bahe. DC doolaara 10,000 dhadhee jenne hoteela baafnee xayyaara baafnee nyaataaf baafnee jenne. Miiliyoona hedduudhaan baasnee jedhe. Mee wanna san keessaa hangamtu bu'aa arganne. Wanni sun bareedaa dafa nama shakkiin hangamtu doolaara xiqqaatti doolaara miiliyoona 5 baheessi galee hiriira addunyaarra goone kana xiqqaatti doolaara miiliyoona 5 baheessi. Doolaara miiliyoona 5 otoo hambisnee jennee maal godhuu dandeenya? Kanaaf ijaaramuu absolutely necessaryidha. Amma torbaan lamaaf walakkaan boodatti gaafa inaugureeshinaa sagantaa qopheessuuf deemaa jirra. Dhageettanii jirtanii hofii torbaan kana keessa miidiyaatti dhufnee ni dubbannaa kan jedha. Maaliif waan kana kaasee walitti hidhaa jira? Laala hiriira kalee aariidhaan gubannee baane enerjiin kun beektanii inni hafuura kana yoo baasnu rumii qilleensa kana keessa guutee jira. Bu'aa hin qabu. Garuu enerjiin sun kompirees yoo ta'ee jedhe yoo kompirees walitti gadi qabamee jedhe humna ta'a. Dhaaba jechuun akkasitti kompirees ta'uu qaba. Enerjiin keenya ka mallaqaa, ka humnaa, ka yeroo kompirees yoo ta'ee jedhe qaawwala waa baasee jedha.
qaawwala baasee yookaan hooyi jenne iyyineetiin hin galla maaltu dhufe maaltu jijjiirame. Mee maaluma dhugumaanii takka lama sadii jennee maal laakka'uu dandeenya ji'a afurirraa kan goone jenne. Hamaa qabaafi miti dhugaa isinitti waan barbaadeef. Kanaaf ijaaramuun bareedaadha. Kanaaf namatti hinaafuu otoo hin ta'in ebalumaa godhee ebalumaa mallaqa argatee otoo hin ta'in atillee godhii jedhe. Because hojii Oromoodhaa miiliyoona otoo hin ta'in biiliyoonatu barbaachisa. Oromoon akka sabaatti biyyatti san keessatti impaayera keessatti Oromoof kan dubbataa jiru hin jiru. As Ameerikaa keessatti Minisoota Oromoo 20,030 kan jirtu keessatti koongiresiin tokko yookiin ammoo kan dubbataa hin jiru hin jiru. Maaliif qilleensaan bittan keessa qorsoodha namni kennu qorsoodha. Piroojeektiin nu godhaa jiru kan qorsoo kan akkamitti odeeffannaadha. Namni gariinoo piroojeektii nu goonu kan gaadaa keessa taa'ee akkamitti fashalsiisaa. Akkamitti seenaa kana akkamitti obsaa kana suuraa kana argadhe sigalee suuraa telefoona bar isin eebbinuun haasofte. So Oromoo waan ani isin dubbadhuu fi yoo ani natti amantanii jettan yoo walgahii tokko kaawunsila Itoophiyaa wajjin qabaadhee jedhe eessuu qabaa? Moo ani akkas taanaaniin isinummaanuu deemaa kaa yoo ani ajajaa keessaniin gadeemu taate yoo tokko abjuu ka argeetiin yookiin ammoo beekumsa isaatiin deeme maaliif an deemaarree abbaan sun haa deemuu dhaabsa. Yoo karoorri keessan ani asiin bahi gaafa isin jettan kadhaa gaafa isin bu'u jettan kadhaa because an akka dubaratti nagaha akka dubaraatitti namni mannaan gorsina hin jiru namni na ajajna hin jiru. Otoo akka fedhii jiraate otoo akka ajajaa keessaniitiin ka deemu ta'e ani maaf ajaja dhaaba kana irratti dhaaba hangana ga'u irratti kan miiliyoonni tokko dhufee ilaalu irratti kan sagalee Oromoo biroota hundee Oromoo alatti qabu keessatti maafi an ajajare. So ilaala namni tokko yoo nama arrabsu kanaaf sheerin godhinaas ni jedha. Because nama arrabsuun laafaadha. Kashlabbummaadha. Garuu hojiin ammoo keessattuu hojii waa ijaaruu baay'ee ulfaataadha. Kophaa kiyyaas dhufee ganama yeroo marasiin taasisuu hin danda'a. Garuu yoo waa ijaaraa hin deemne taate yoo nama tokko lama sadiitti fidanne ji'a jaan dabre keessatti ijoollee dhibbaa hedduutu ollaa keessatti baalantiir godhe karaa barumsaatti adda addaa walitti dhufee jechuudha. Ijoolleen tun baalantiir goote kariin keessaa deemtee jirti jiruu ofiitti deemtee jirti. Har'a walgahii yoo hamnu nama kumaaf wayii keessaa kan warra mallaqa nu kenne keessaa nama xiqqatu dhufee jedhe. Sun ammoo hanqina. Maa hojjetan marii irratti akkamitti walgahii keenya xiqqeessine xiqqoo sana ammoo waan barbaachistee bakka goona. Mee amma ji'ootan laman dabre kana keessatti waldaa kamtu walgahee jira. Mee amma ji'ootan torbaanaa afran dabre kana keessatti waldaa hagamittu karoorri isaa akka 2021 maalidha? Kan jedhiitiin kaaffate jira. Because karooraan yoo kan hin deemne taate yaa Oromootti jira. Hardallee ni iyya umriin kee ni jaaraa ni dadhabaa keessaa bahee jiruu kiyyatti fufee jira. Obboleettiin yommuu ta'u umrii waggaa 10 gadi waggaa 20 gadi bakka ani waggaa 10 hadha jalqabni jalqabdi taatee jabaattee hin geetti umrii gaafa 35 geettee jette isinis hin dadhabdi keessaa baatee jette. Akkas ta'uun qabu akka akkasiin taane instituutiona ijaaraa jira. Instituutiona kana keessatti immoo yoo of agartan koottaa itti hirmaadha. Yookaan ammoo kabiraa ijaara kabiraati nuun deema. Because dalagaan kennatu eenyummaa kenna himuu qaba afaaniin miti. Afaaniin anfaarsitu hin ta'in dalagaan kenna bu'aan buufne mul'isuu qaba. Kaama duratti tuqee bira dabre gaafa inauguration gaafa pirezidantiin Ameerikaa kakuuf deemu jechuudha. Pirezidentummaa fudhachuuf deemu kana keessatti sagantaa kana qopheessinee jira. Sagantaa kana strategically adii waan adda addaa mallaqa doolaara hedduutti baasnee qopheessinee jira. Staakkiin Oromoo piroojeektii jedhu warri hirmaannaa torbaan dabree reflection irratti dhuftan dhageettan ta'a warra dhagahaniif ammoo miidiyaa irratti dhufnee naasofnee jenna. Bilboordii lama binnee jenna. As Washington DC because gaafa warri kun dhufee jedhu achirratti iyyinuuni Oromoo qofaanii warra Itoophiyaa qofa otoo hin ta'in akka addunyaan nu agartuuf iyyaa baane ji'a afurii. Ji'a afuran iyyine kana keessatti waggaa dabre keessatti addunyaan meeqatu nu dhagahee jedhe. Dhagahuu qofa otoo hin ta'in wanti qaawwala baasne sun ammoo achitti akka hafteetiin bal'ataa deemtu barbaanna. Sigalee achi dhoofnee takkitti iyyinee lallabnee gallee ciisoo otoo hin ta'in lallabeessa yoo namni 99 irraa deemee tokko hafeesi tokkittiin sun tokkoon qonnee akkamitti bal'isnaa jedhaa jira. Kanaafuu inauguration warroonni naannoo DC jirtan keessattuu dargaggoo isweetarii furdaa kana I think wanni martiin torbaan kana keessanii bahee jira. Isweetarii furdaa kan gannaa kana order godhaa jira. Haati order godhaa jira. Specifically wanna
SP square maal jedhan kanallee namni ittiin telefoonaan kaasee information websaayitii addaa websaayitii tokko information hidhamtootaa fi waan adda addaa irratti kan focus godhu kan Jawaar irratti focus godhu because hidhamtoota Jawaar yoo dubbannu bakka kana irratti naa baafadha Jawaar yoo jennu hidhamtoota Oromoo mara jechuu keenya Jawaar mataa isaatti miti because Oromoo kumaatamatu hidhamee jira Oromoo stop killing yoo jennu nam tokko qofaa miti. Haacaaluu qofaa miti si galee haacaaluu dhibbatu ajjeesame haacaaluu kumatu ajjeesame yeroo gabaabaa kana keessatti kan guyyaa makalee kana keessatti Wallagga keessatti nama 10tu ajjeefame nama 10 nama rabbiin kadhatuuf deemaa jirutu ajjeefame jedhe kan hin beekamne duuti kun asitti muuf miti because miidiyaa irra dhageettanii OMN irra dhageettanii keelloo irra dhageettanii miidiyaa hedduu irra dhageettanii jirta ansanitti isin muuf miti kan ansanitti mu barbaade jedhe yaa obboleeyyan tiyya wal cabsuu irraa dhaabuu qabna because wal cabsitanii yoo jettanii manatti gallee ciisna jechuudha. Lammata irratti immoo sagantaa yoo isin affeerre sagantaa kana irratti hirmaachuun barbaachisaadha. Because baay'isneet yaam nuti akka dhaabaatti already waan waggaa tokko baasnee jira. Waan waggaa tokko keessaa immoo fakkeenya kan jalqabaa ji'a tokko irratti gaafa inauguration kan bakka lamatti sagantaa qopheessinee jira. Sagantaa kana bakka mul'ata qabu jennu irratti itti qo'annaa itti godhameetiin goonee jira. Kanarratti immoo hirmaan keessa barbaachisaadha. Warri Oromoo community kadiisii jiru, dargaggoonni Oromoo kadiisii jiru. Kanneen irratti ollaa jira deemtanii ollaa Facebookiin kenna kan itti maxxanfamu kiyyoo otoo hin ta'in kan dhaabaa jiratti ollaa Oromoo jedha. Ollaa Oromoo akka afaan Oromootiin barreeffamu Facebook ollaa Oromoo jedha deemaa laalaa jedha. Irratti hirmaadha. Duuba teenyee harkuma qabannee eenyutu dhufee eenyutaa fi gaafa namni baay'atee jenne dhaqee kijibaaf beektaa kijibaaf namni kenna gaafa namni baay'een dhaqee jedhu laayina qabannee dhaqee jenna. Gaafa namni dhaqne ammoo callisnee teenneetiin taasifamtee akka amaaritti. Akkasii miti akka ta'uu qabu yaalmaadhu. Wanni tokko yoo itti amanne dhaqaatiin jedha, qarqaaraatiin jedha, beekumsa hedduutu nu hanqatee jira. Mara beeknaafi miti hanga beeknu gumaacha goonaaf deemaa jirra. Hanga beeknu gumaacha godhaaf. Kanarratti ammoo isin beekumsa yoo qabaattan. Because nullee ilma namaati. Nullee nu kaffalamaan jiru dhugaa isinitti dubbannee jenna. Because jiruu keenya hooldi goone qabsoo kan yeroo gabaabaa kana keessatti yookiin haa bannu yookiin haa jiraannu akka Oromootiin jenneeti dhiibbaa godhaa jira. Kana keessatti ammoo hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Warroo biyyoota adda hedduu keessa jirtan yeroo gabaabaa kana keessatti yeroo gabaabaa keessatti yeroo birraallee nama haa argachuuf deemaa jira. Already laabii wajjin akka haasaa jirru ji'a tokkoof at least quba qabdan. Amma specifically Europe illee because akkuma agartan Europe interesting Itoophiyaa irraa qabdu Ameerikaa irra guddaadha. Maaf yoo jettanii baqattoota sodaatan. Oromoof yaadanii otoo hin ta'in nama gurraachaaf yaadanii otoo hin ta'in baqattoonni akka biyya jalaan dhufne barbaadan. Kana sababannee akka saba biraatiin dubbatan halaala irratti manatti gallee gaafa dubbiin oo'ite qofa as bahuu otoo hin ta'in gaafa dubbiin oo'ite jette si galee gariin beektaa paartii sirbaaf deemaa beektaa ijoollee wal geettee fi yookiin namni wal geettee dhaqaa jira. Akkas ta'uu hin qabu qabsoo kana. Qabsoo kana yoo seenne taate seennee dalagna yookaan ammoo callisne. Callisnee duuba teennee fi ammoo irraanfanne jechuu miti. Namoonni akkasii akka dhibbaatamaan kumaatamaan jirtan shakkii hin qabu. Kanas keessa isin gorsuu barbaade yaada obsaatii walitti qabateetiin nama arrabsuu irratti eenyummaa namaa irratti akka irraa of xiqqeessitanii maayyoo jettanii yoo nam tokko aarii giifaappi godhee jedhee wanni gootan jiru Oromootu dhabe beekaa akka obsaa dhabuu jechuun Oromoo baay'ee rakkoodha. Oromoo ani jiruu kan koo guutuu yennaa dargaggummaa irraa jalqabee haayiskuulii irraa jalqabeetti Oromoo koomunitii keessa dalagaa ture. Haayiskuulii akkuma eebbifame jalqabee Oromoo koomunitii Shikaagoo keessatti dalagaa ture. Achittan guddadhee asumatti ijaaraa jira. Maaliif isinitti fakkaate argee jira. Walgahii Oromoo ani kan hin dhaqin hin jiru. Bara maraa walgahiin Oromoo ni jalqabamaa hin dhumu atleast ka koomunitii. Ani koomunitii Yuuroop illee dhaqee jira. Kanaadaa illee dhaqee jira. Warra Austraaliyaa illee atti waliin haasa'ee jira. Isi galee walgahiin Oromoo ni jalqabu. Kanaaf instituushinii kan murtii qabu kan yeroo deemu barbaachisaadha. Kana irratti ammoo beektoonni Oromoo nuti hunda beeknaafi miti. Nuti mallaqa illee gahaa qabnaafi miti. Hanga qabnu godhaa jirra. Isin ammoo warri ala jirtanii ala teettanii qabatanii daalootu hin ta'in koottaa keenyatti hirmaadha. Keessaanitti hirmaadha. Kanatti hirmaadha Oromoo hedduu qabanii wal sagaaluu dhiisaa warroonni ganda keessa deemanii maqaa namatti balleessan suuraa tokkoon laala kaawunsileetiin Itoophiyaa walgahiisa otoo inni nu qopheessee maxxansee jedhe maaf maxxansee jedhe hin beeka Oromoon si galee Oromoo suuraa tokkotu gahaa si galee eenyummaa kan kee mataa gasi gargalchanii si arrabsuuf suuraa tokkotu gahee jira. Suuraan tokko si galee otoo walgahii tokko irratti maal kun ammoo dogongora yookiin akka bulchaatti akka liidarii tokkotti akka ollaa tokkotti waan godhuuf deemaa jiru boordii kanatti ni jira. Waan godhaa jiru sun ammoo miidiyaa irratti yoo bahee jedhee ka beekuu qabdanii akka dhaabaa tokkotti ani dhaaba san bakka bu'ee murteessee jira. Murtiin kuni
nuu ta'a Oromoodhaan nin ta'a jennee jirra. Yoo Oromoon wal gaheetii lakki murtiin kun Oromoon mata jenne ka Oromoo irra beekee falfala nuuf hin ta'u yeroo marayyuu. Garuu hoo tokko sagalee maqabaatiif iyyee fi ofii as bahee ittiin dubbatu keessa keessaanii mallaquma kana fuunee fi akka waan mallaqa ofii kennanii fi garaan jaraa gubatee ijoollee biyya alatti dhalatte gariin jaraa biyyuma kanatti barumsa guddaa haa qabaatan malee ilaalcha guddaa hin qaban. Namni gariin beektanii doktorummaa waraqaa qaba. Garuu tokko lamallee achi ilaalee dubbachuu ilaaluu hin qabu. Namni gariin ammoo akkuma beektan beekumsi wisdamiin waraqaa miti PhD qabaatteef miti. Maali Oromoon PhD meeqatu jira as biyya kana? Dhaabbilee Oromoo kan waggaa umrii kiyya guutuu Ameerikaa kanatti dhalatan meeqatu jira? Hagaan dhaladhee Ameerikaa kana kan jira. Dhaabbileen sunniin maal godhaa jiranii yeroo Oromoon barbaaddu jira. Yeroo Oromoon ru'iin itti gabaabbatee jirtu barruu akkamii, oofisa akkamii, koongireesii akkamii, mana maree kan UN ta'e kan hamaan dubbisaa jirra. Hangam godhamaa jira. Burri nama PhD nama qabu miti. Hangam beekurraa waan itti amaneef hin godhaa jira. Kanumatti godhuuf ammoo ofii isaati godhuu dhabee fi meeqatu hinaafeetiin du'eetiin ijoollee sammuu nyaataa jira. Because waan akkana kan dubbadhuu fi kan obsaan dubbate carraa naa banee jedhan. Yaa Oromoo ka beekuu qabdanii filannoo murteessuu qabdan. Nam tokko naata iyyuu jettanii akkuma doktora bira jettanii asiin su dhukkubee lakki achii miti asii yoo siin jedhee doktora amantee fudhatta. Bikoo isatu doktora kaa isatu barateetiin jira. So doktora dhadheetiin doktora lakki doktora asii miti asii na dhukkuba jechuu hin dandeettu. Sigalee akkuma barsiisaallee sigalee barumsaaf itti hidhattee lakki barsiisaa kanaa miti kana jechuu hin dandeettu. Yoo dhaaba tokko bakka buuna taate nutti amanuu qabdan. Yoo nuti ammoo karaa sirrii isinii ala baane taane as afootti nuti dubbachuu qabdan. Yookaan ammoo dhaabbilee meeqa PhD meeqa hojii ganda keessaa akka dalagee jiru. Waggaa 20 waggaa 30 asitti maqaa Oromootiin Oromoo jechuun biizinasa ta'ee jira. Biizinasa Oromoo kuni jiruutti dhabeetiin karaa irratti karaa cufaatiin du'ee jira. Kun ammoo sabboonummaadhaan peejiin isaa 1000 lakkaa'amee jira. Sabboona jedheetiin afaan dammaatiin waraqaa barreessinsa waan beekuuf barreessee jedha. Dubbiin teenya achitti ol miliqxe. Revolution biyyoonni gabrummaa jiraa baate tokkoon iyyuu doktoraan qabaatee hin jirtu. Tokkoon iyyuu PhD qabaatee hin jirtu. Qotee bulaadhaan baatee jette. Warroota hin baratanii hin baatee jette harka guddaan. So qabsoon ta'inna qabsoon Oromoo achitti deebi'uu qabdi. Abbaan lafaa ijoolleen achi naannoo sanii falmatuu qaban bilisoomuu qaban. Naaf galaa ani because biyyaallee waan qunnamtii qabuu fi akka karaa isin itti kenninuuf nu gaafatanii jiran ka beekamuu qabu ilmi Arsii naannoo ilmi Arsiirraa dubbatu qaba. Ilmi Harargeerraa dubbatu qaba. Wallaqa walitti dhufnee biyya teenya bilisoomsina malee tokko taa'ee harka marateetiin eega inni bilisoomsee du'ee sanyiin isaa itti badde asitti dhufeetiin asitti si bilisoomsuu hin danda'u. Gabrummaa kanallee ka amma deemaa jiru Oromoo hunda ka gubaa jiru Itoophiyaa hunda ka gubaa jiru ana akka ilaalcha kootti this is the best time jedhee ilaala. Maal isin fakkaate kaansariin addunyaa kanarraa dhukkuboota jiru keessaa dhukkubni hamaan kaansariidha yeroo baay'ee nan dubbadhee jira. Maaf kaansarii namaa ta'e beektanii kaansarii otoo hin argin qaamuu kan kee kanatu sitti galagalees nyaata. Kaansariin Oromoo keessa kan jiru. Kanaaf asii achi ka'uu dadhabne jenna. Waggaa bara 1960 irraa jalqabee waggaa 70 fi numa qabsoofna namni keenya numa du'a 1000 ni du'a dhageettanii jirtan. In fact amma baranna namni keenya yoo du'u waraqaan barreessaa jirra Facebook irratti jira. Bara 1960 keessa 70 keessa warroonni akka abbeeraa kennaa yoo du'e meeti maqaan jira meeti qabriin jira meeti seenaan jira. Abbeerota keenya dhiisite ijoollee waggaa 5 hadhaa duute jette eenyufaa ijoolleen sun maqaan ijoollee iyyaadhaan jawaar wajji ta'eeti heeraroo deemnee achitti ijoollee 24 du'eenaan jiran oorruu keessatti ajjeesanaan jira. Mee ijoolleen sun eenyu maqaa jira eenyutu maqaa jira yaadatee jedha. Sigalee ingidda torbaan lamaan duratti namoota amma Matakkal keessatti du'an harki baay'een Oromoodha jedhan. Meeti maqaan jira meeti seenaan jira. So pointiin asiniin jechuu barbaade hoy guddachuu otoo hin ta'in dalagaa mul'isuu qabna. Hinaaffaa envious hinaaffaa kofi hin dalagne
ofii ammoo digriillee qabaatan gariin ammoo dhageettii uummataallee qaban namni biraa dalageef kan garaan gubee jedhu. Because yoon inni gubadhee dadhabee jedhee wanti an godhu hin dhiisee jira. Ameerikaa jiraadhaa akka tasaa ta'eetiin jiruma kiyyatti fufee jira jechuudha. Because na oolchu na bulchu wanni kun. So namni keenya ka beekuu qabu warroota akkasitti summii uummata keenya keessa gadhiiseetiin suurama tokko argee fi eenyummaa namaa shakkisiisu kanarraa of fageessuu qabdan. Wanna akkasii sheeriin godhina. Wanna akkasii namatti illee hin ergina. Ani mana kanatti ergee nama sabboonaadha. Shaak ta'eetiin ani ammoo obsaa nama waliin guddannee beekuuf otoo hin ta'in dalagaan isaa hin dubbata. Dalagaan isaa hin dubbata sii galee ani dalagaa isaa ilaala malee obsaan suuraa hin hojii kennuu. Because aniyyuu otoo walgahiin tokko jiraate. Walgahii tokko amma Septembarii keessa ka deeme warra Amaaraa affeerree turre akka hirmaataniif. Jaalalaa fi miti. Sometimes beektanii leadership yeroo jiraatan leadershipiin beektan meeqatu nama arrabsaa jiraata. Meeqatu maqaa namatti baasan jira. Kanaaf chattisteet maan deemte jetta. So kanaafiyyuu gorsi guddaan yoo isin jiraate carraa kana fudhadhee kan jiraate dubbadhoo jiraate inaugureeshinitti gaafa inaugureeshinitti sagantaa qopheessinee jirra. Bilboordii lamallee binnee waa hedduu dubbannee jirra. Yoo already iimeelii keenya argataa hin jiraanne taate iimeelii keenya irratti sign up godhaa information argadha. Yoo dhaaba wayii keessa hin jiraatin taatan asirratti nama 613 nu ilaalaa jira yeroo kanatti. 600 kana keessa meeqa keessantuu iimeelii keenya torbaan argataa jira. Meeqa keessantuu dhaaba wayii jala jirtan dhaaba Oromoo community ta'ee dhaabuma ta'e haa ta'u jira. Because it's necessary dha. Yaa obboleeyyan kiyya necessary dha. Independensii jennee akkanatti odeessa sigilee anama Twitterii irratti nama 30,000 fi wayitu follow na go'a Twitterii irratti dhiyeenya kana Twitterii irra jira baay'ee. Facebook irratti Facebook yammaa Gaacaaluun du'ee as banadhee jedhe. Kaarawa kan irratti nama 50,000 follow na godhee jira. Maqaa kiyyaan ammoo nama hedduutu baafatee jira. Nama hedduutu baafatee na fakkaatee nama arrabsee jira. Maafi kanneen kaasisanitti fakkaatee nama 50,000 kana keessa 50,000 kunniin iyyuu ollatti followerii ta'uu qaban. 50,000 kana keessa namni 1,000 ollaa membarii ta'uu qabdan. Doolaara 3 jaatti. Is very very important. Information argattanii lammata ammoo nullee akka waan itti deemnu kana miidiyaa irratti odeessuu qofa kan hin dandeenye keessaa isin dubbannu jira. Isin dubbannutu jira. Kan ammoo ala dhaabbannee halaala qofa sigili iyyuutu hin ta'in ijaaradha kadiiroodhaaf farreesiyoon kun. Nama 100,000 laala namni waa kennu ammoo lakkoofsa xiqqaadha. Waa godhuu qabdan yaa dhiirotiyya. Ollaa irratti dhaqaa membarii ta'a. Doolaara 3 kafala membarii ta'a. Yookaan ammoo kafirii weekly update erginee jenna. Weekly press release baasnee jenna. Information baaftanii qabatanii amma kun waggaan haaraa dhufee jira. Nuti waan waggaa tokko guutuu baasnu already fixnee jira. Baajeta illee itti baasnee jira. Baajeta kana keessaallee yeroo gabaabaa kana keessatti wanti akkana argamu qabu argamne immoo mallaqa kan barbaachisitti baasnee jira. Kanneen ammoo galmaan gahuu fi hirmaannaan keessan barbaachisaadha. Hirmaannaan keessan ammoo gaafa balaan ba'e tokko gaafa wanti dabre tokko iyyuu hin dandeettan. Because amma fakkeenyaaf resolution haaraa akka ba'uuf deemuun beektan. Resolution kana keessatti meeqa keessantu kongireesii keessan qunnamtanii jirtan. Mee fakkeenyaaf resolution hamaan tokko haa dhufe. Si qabanii dadhaban kijibduu ganda keessa beektan kijibdoota ganda keessa qabanii dadhaban sigalee resolution kan afoo dhaabbannaa kalee otoo hin bahin eessa turte. Kalee otoo hin bahin kongireesii kan kee dubbistee jirta. Waan hin dandeenye ammoo waan hin beekne ammoo maaf dubbattee jetta. Maaf mataa nama zoorsitee jetta. Mataa nama micciirtee hin jedhini. Kanaafiyyuu gorsa akkanaa karoora akkanaa akka waliin deemnuu fi akka waliin dalagnuuf hedduu isin affeereen jedha. Ollaa irratti ammallee deebi'ee ollaa irratti membarii ta'a. Ollaan dhaabbatee Oromoon qabdu keessaa tokko ollaa qofaa miti. Dhaabbatee san keessaa membarii 3,000 ol qabna. Akkasumas warra membarii mallaqaan peen membarii illee hin qabna. Followerii illee hin qabna. Kanneen keessatti immoo Oromoon 30,40 tumsataa jira. 20,30 argachuu barbaanne sotaadha. We want to know that because gaafa uummata kan argannee jennee mootummaa Ameerikaa nu ittiin dhan ofii nutti dhufee jira. Hadhaafillee miti dhiiroo. Waggaa 10 hadhaa kaayyoon keenya dhaabbileen kuni waa'ee Itoophiyaa jiraattee dhaabattee waa'ee Oromoo irratti akka poolisii change godhu barbaanne jenna. Wanna hadha goonee galleeraaf nuuf miti. Continuously godhuu qabna. Dalagaan keenya continuously ta'uu qaba. Ani jaarii keessaa du'ee
obboleeyyan xixiqqoon haadha lafaa dhuftu maybii garaa haadhaa keessaa reef baatu waggaa 20 haadhaa dhuftee sirreessitee ajandaa Oromoo eegsisuu qabdi. Eenyummaa Oromoo eegsisuu qabdi. Sobboonaan tokko ol ka'ee tokko gadi go'u hin jiru. Oromoo sii galee warroota maqaa namaa balleessu, warroota quba namatti qabu, shakkii isinirra uumu, warroota kanneen irraa fagaadha. Warroota maqaa namatti baasu suuraa tokkoota kanneen sheer hin godhinaa fi isin ammoo akka nam tokkootitti dhaaba kam keessa jira jedha of gaafadha. Dhaaba kam keessa jira? Yaada kamiin deemaa jira? Eenyuun deemaa jira? Nama deemaa jiru sun ammoo si galee yaada isaa because bulchaan beekta lama ta'uu hin danda'u yeroo tokko tokkuma ta'uu qaba. Gaafa ni dadhabee jedhamu irraa buusuu qabna because kaayyoo san gariin hin geenne. Na uffacha I hope waan tokko isin dhiiseen jedha. Barana I'll try to be more active at least because ijaaramis gahaa goonee jirra. At least adeemsa ani jiraadhee dhabaadhee ollaan akka itti fufutti konfidensii irra jirra. Anamma ollatti ijaaramiinsa goone keessatti ofiif otoo hin ta'in akka Oromoof ta'utti ani jiraadhee dhabaadhee dhaabni kun itti fufee jira. Barruuleen adda addaan katabamee jira jechuudha. Amma fookasiin kiyya waan ji'a jahan kun is very crucial, very crucial. Akkuma jenne karaa dippiloomaasii TPLF dhiifama. Warri Tigree lafa nu qonnee sirreessine dhufaniitiin amma yeroo gabaabaa keessatti addunyaan dhageetti. Addunyaan dubbataafii jirti. Garuu Oromootti kan quba qabaa jiru hin jiru because waan nu dalagne waan isin dalagdan jechuudha. Nu yoo jennu akka nullee qaama keessan keessaa tokkoof isin jedhaa jira. Nu qofa jechuu otoo hin ta'in waan nu dalagne kanaaf dhageettii hedduu argatee jira. Mootummaa addunyaa biratti namni kun albaanii hin dubbatan seera warraati. Seera warraati beektaa albaanii ol bahaniitiin mootummaan tokko akkana jedha mootummaan fe'illee yoo ta'e jedha. Keessaan ammoo hin taatu yeroon kan kee dabre jira bu'i jedhanii ni jiran. Humnaan namichi kun ammoo nama humnaan bu'u fakkaata malee nama akkanaan bu'u miti. Humnaan ammoo kan buusu Oromoodha. Humnaan ammoo kan buusu sabaaf sablammii Itoophiyaati. Beekaadhaanii saboota adda addaa akka warra Sumaalee garii waan jirre barbaadan kennee fi akka ce'u barbaadee jedhama. In ta'uu filannoon kun in ta'uu akkana jenneen strategically deemuu qabna. Filannoon kun hin ta'uu maaltu ta'uu qaba? Yoo filannoon kun itti fufu Oromoon maal godhuu qabdi? Filannoo kana yoo inni keenya injifatu maaltu ta'uu qaba? Calculate. Oromoonni beektonni ammoo Oromoon beekaa baay'ee qaba. Bakka hedduu jira. Yurooppii Oromiyaa keessa kan lakkoofsa hin qabnetu jira. Warroonni sunniin ammoo maaloo kadhaan kiyya maaloo dhaaba tokkotti himaadha. Dhaaba tokkotti galaa jedha. Yes kophaa keessan deemu indipendensiin bareedaadha. Garuu dhaaba malee gargaaruu hin dandeenyu. Hangoomallee yoo fiinnee jenne hangoomallee fiinnee dhaaba keessa jiraachuu qabda. Isa basic ilmi namaa nyaatu malee hin jiraatu. So dhaaba keessa jiraachuu qabdanii affeeraan kee guddaan dhaaba keessatti himaadha. Warri biyya Middle East fi biyyoota Afrikaa adda addaa keessa jirtan kan qunnamaa jirtan ammallee na qunnamaa jirtanii hedduu dhiifama keessaniif hin deebisne. Hopefully bara kanarratti I'm gonna be more active yaada keessanii fi akkamitti gurmooftanii waa godhuu dandeettan kan jedhudha. Yeroo marayyuu gurmooftuu qabna. Sigalee gurmoofni rakkoo naannoo keenya amma fakkeenyaaf guyyaa lamaan dura guyyaa gaaraa irratti waa'ee gujii dubbadheen ture. Waa'ee gujii irratti waggaa tokkoof halkan dura gujii mana wajjin gubaa turan. Seenaa warra gujii ammoo nama waan dhabneef yoo dhugaa isinitti himnee jennee namni hin dhabnee jenna. Kompiliillee hin dhabnee jennee dhalataa gujii ka goobana hin ta'in reefumorraa akka katabamu fudhannee jenna. Mee kamtu bosona adda addaa keessatti namni keenya du'aa jira. Mee kam dhagahaa jirra. So wanni nu godhuu barbaannu yoo ta'e qaatee jedhee barroota kanneen seenaa jala katabuu qaba. Kanneeniif ammoo isin ambaasaadoronirraa kanaafiyyuu akkas godhaa isin jira. Naaf folchaa waggaa haarawaa yaada haarawaa fi adeemsa haarawaan qophaa'aa isin jedha galatooma.